توني رجعني بن أمو أنا وصل كزين سيرم تمتهن أبا جالت أركضشوا قبضين جوانين ننجي بارين جنة أصو بارين تهن إيجا جالت ترى رجعت نيجرت فيديو تيان تورا تشال يو نامي جاي جران قلتا لينا إجسي دوران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرتو سنين جتشاقة بجمتو تداوتو خينيا سلامتان تنيتنوني راحاتي bakka jirtan maratti sinaadaq qabdu arraa kannistu nabira dhufee waan inni jechuu deemu beeku an kaameer mana dura taa'uunatti haasoo malee yaada isaan beeku yaada isarraa bareetiin gama keessan deebi'aa nufaana turaan isiniin daawwattoota kiyya warri na jaalatanii fi warri na jibbitanii sundi keessanuu an isiniin jaaladhaa arraas taanaan boruus warra na arrabsitanii sundi keessanuu isiniin jaaladhaa onneerraan isin jaaladhaa bakka jirtanitti I love you isiniin daawwattoota kiyya. أنا لين I love you. أحبك. سنسي بيا غنيمي. وجعل. أنا لين بيا. رابط سنجال ده. أيه. في إنسان I love you سنجال ده أحبك. كجعل. فك أفهم براتي من بيخوان. أمارين يا نوسي. ودي شالو. ودي شالو. دزاني ديكا. أيه. أمارين يا تبص بس أمارين بيا وسلام. سني مرة يعني خيارينا. أنا لا تبي لغاية درام بيران كده مي. بيران بوسان كده تبي لغاية. بابا تبي لغاية يو تاتني تاتي سيرك إبلا. يون تاني إن تاني ويسين سيرك إبلا ربي أتاسسو وان تعمله وان إن تاني ربي نراقبو. تفوفين سينجا. خلاقي خلنا نلافي. مالي سين. Ini lo durang pirang kije pirang kira dalutan amma jecin durang pirang kira jeni lo dalutan amma gama jalan harga dia. Mula isini siwar ku jirate akan gama jadi. Malah saya itu saya mama. Luar situ jadi nama ta. Luar karena nundu ini. An hordofon ni akan agak tahu ya kan situ mana. Yang gama situ buate. Luar karena. Yang karena situ midan. Ati raga. Mal tu simi. Hordofon ni raga. Ati mau akan fitu adaman. CBC wal betan dia orang tanah siam dia turte asih pirang kije rent lagi angkasa kita ni pirang kira aju mana kaya tarugat pirang kuman irgan kam ne unjur tu tahu biar aku bang. Wan inta ne kabatte rufte bodena ranke balle akan janne sinja yani kana yadan tane dawato tahiya ilillin qabenya namati qabenya bahari. Sejati kabar ini. Kana radi sejati kabato jalatte misin. Qabenya. After tu. Ja ilillin jaartii baar ta'uu deemti qaadhimaa baharii baar jaalatti ijji isii baharii jecha dhaamtee jaamtee jirti sammuun sirriirraa deemtee jirti waan akkanaa na biratti naasooyini an ilillin na bira ni dhufti arraas taanaan boruus taanaan ni dhufti as na bira ganamuu dhufu jirti viidiyoodha hojjisee nutti hin jirre malee waan akkanaa yoo haasofte an sirraan fudhadhu dhugaa rabbii yoo dubbatu. Kanaafin bargama keetiin laafte jaasofsiif ilillin walitti hidhata qabdan akka obbolummaa tokko hojii jirtan dhugaan lalu. La ani waan na wajjin. Dirqama malina bakka tanatti waan feete nagaa fadhuuti ilillii sanaa garee duraan piraankiin amma duniyaanis maali ya piraankiin jeenime keessa garaa kiyyaa gosa rabbii beeka. Waan feete amma immoo garagalchiin tu yaadan taane mamma dhugaa wooma feeteenu waan akkanaa kanan dhagahu. Wooma feeteenu amma wooma feete nagaa fadhuuti laa waan feete nagaa fadhu waan feete lama fadhuuti ilillii mata rakkatti naasatu ragaa hordoftoota duratti kunu. Hordoftoota duratti miti bakka fadhatti yoo ta'eewu yaada kufaa yaadan fakkaanna kana haasa'u nurraa deessimaa. Kufaa miti waan kana inni haala ni qaba. Ni jaallatti khalaas isa malee hin fe'e ture maal yoo jaallachuu feete. Akkumaan tana ture dubbadhee ture waan kana. Isin shabaaba. Yoo shabaaba jaallachuu feete miliyoona takkaan lafa jira warri jaartiin gamne guutu hin jaallattu silaa isin maal wayii dhabdeeti qabaar jaallatte. Khalaas akkatti na haasa'u amma eegaan arkeen waan takka karaa dhalaatiin nama laafti. Egaan argama isirraa qabameen ture firaankii bilaashiin jaa malee waan kanarrallee namna wajjitti jabaadhu an karafee karaan dubbiin na laaftuudha asiin irra naa dhiyaatti jeetiin dhufeemi diina dhageeffadhu hordoftoota duratti si gaafachuu jira hordoftoota kiyya fuula keessan duratti yoo sirraa qabaatte dhagee raqama isiisiitiin kanna irra raqamaa miti akkuma duraan sanii jaamtee amma hayyamsiisu duraan firaanki dhaame hayyamsiisu amma karaa tolaatiin isii kaameraa durarratti illee ta'uu baatu. Ummati na hayyamsiiftee naaf isee akka walii galchitu hin barbaade. Hordoftoota dura liina hordoftoota. Waan akkanaan dhaga'u Maamad dhugaa yoo dubbanne namni karaa kaaniinuu na arrabsu jira. Sanuma tahee arraba namaatis akka dadaatti dibadheetiin kaanis akka bishaanii dhugee deemee jiraachuu jira. Hordoftoonni hedduun na arrabsu jiranii karaa sirriirra hin jirtu jaaniitu jechaan taane jechaan fakkaanne naan jechu jiran saniifuu ani dhugaa dubbachuudhaaf ililli
akkas jaalatu garuu sin danda'u osoo isin jaaladha jettee irratti si duula amma immoo ka jaalattu qabdii eega bahar jaalatte dirqamaan maaliin godhuu danda'a. Amma baran amma irra guddaa hordoftoonni viidiyoo tana ilaalanii turan. Viidiyoo tana dura naayyamanii jiran. Dhugaamee viidiyoo tana koomentii jala seentee ilaaluu dandeessa. Annis si wayyaa bahar irra jechuun jiran isinis amma akka koomentii san yoo laaltu ta'e waa hin diddu jeetii yaadde. Anta nan beeku bara. Akkasii dirqama waan kana liina waan feete nagaa bal'uu siin jeeba. Waan feete hordoftoonni hayyamee. Hordoftoonni si hayyamee. Annis meerumii baar karaa si dabru jira jedhanii jira. Siifin yoo isiin tun siin jaalatin yoo isiin tun gaafii jaalalaa siin deebisin akkam taatare yeroo sana. Baralmaan gara WhatsAppiitiin itti haasee nama fagoo jiru garuu yoo dhalaan jalatu hixeef dhalaan ta'a gara namatti jima. Itti dubbadhu liina feetu bilbilaan feetu yaamte. An bilbilaanis taanaan telefoona dhaqeetis gaafachuu taanaan siifi isiniin gaafadha garuu akka dhugaatti amma immoo akkaan siin gaafanne onneen sii baar qofaan hidhamtee waan jirtuuf iddoon banaa waan hin jirreef afaanis ifin qisaasu ifin busheessu atilleen afaan ifin qisaasin afaan ifin busheessin. Barsanii miti ni beekta. Namaatu jijjiiramne malee ilaalchi namaa ni jijjiirama. Ilaalchisiisan qayyaruu ni dandeenya. Yoo atummaa itti jabaatte waan feete si kana liina waan feete kan waan takkaas naan kanneen waan takkaas hin barbaadu mamma dubaayee dubbanne. Liina hordoftoota dura raga ati isii tana naan hin jaalatini. Isii siin jaalachuu osoo hin ta'in yoo isiin si jaalatte asira. Siifin gaafadha. Amma immoo waa'ee jaalalaa keessa hin jirtu afaan Oromoo yoo beekte. Waa'ee jaalalaa keessa jijjiiruu ni dandeenya mee atummaan fidi asitti amma duraan biraan midhaanii amma ta dhubaasan asitti fidi hojii naasuun asitti siis fidi anaafsii isiidha. Anni dhuftiimi isiin anumaan hanga feete haa xalabattu. Anniin fide rakkoon qabu wal gaafattan tasanii wajjin haasa'u. Hanga feete haa xalabattu. Umaatii miti. Hordoftoota yeroo ragaa ta'aniis timuttiin jira. An waan ragaa taataniif hin qabdu onneen ililliidhaa bahariin qabamtee cufamtee jirti karaa banaa hin qabdu iddoo banaa tan nama biraa itti hayyamtuufis hin qabdu saniifuu yookaan isa jaalattee isa hayyamtu taate raqama isii ni qabaa dawwalee haa gaafatu maaliif ani gaafachuuf waan akkanaa kana isiin sanuu naas hin dhiistu sababni nan dhiisneef waan bahar jaalattuuf waan onneessi bahar suufiyaaniin qabamtee jirtuuf ijjiisii beeytee waan jirtuuf sababa sanirratti an yoonin gaafadhee gaafii jaalalaa dhiyeessee fi deebiin isii arraba yoo ta'es natti yoo aartes hin beeku saniifuu daawwattoota kiyya an waan akkanaa kana keessan seenu akka kaanittuu na arrabsu jirtanii dhugaadhaa amma karaa kanatti deeggarii garagalchii naan jechuun keessanis boodoon oolu an immoo garagalchuus hin danda'u anilleen baariin jaaladhaa fi arraas boruus na jibbitanis na jaalattanis ililliin bahar malee nama biraa ni jaalattii natti fakkaanne illeen sa'u saniifuu waan ja'u fannis isumaatu beeka an yaada akkanaa kanan beekuun isin yoo amma fakkeenyaaf viidiyoo tanarratti hordoftoonni yoo hayyame an hordoftoonni yoo hayyame hordoftoonni hayyameef isiin wayi si hayyamti hordoftoonni amma irra guddaan barreessee fannisuma heerumi karaas dabra je'anii hordoftoonni hayyameef isiin hin hayyamtu koomentii tanarratti akka irra guddaa ilaallee waan san murteessine bakka irra guddaa yoo akka fannisi fuudhu jee bakka umaa qophaa'eetiin jira yoo sangaa umaa rakkoon qabu laalleeti waa hundaa'u jala sissiinee yoo laalle malee akkanuman lafaa kaane fannisi si jaalataa jaalalti maarree jennee yoo haasofne kun yaadan taane yaada kufaadha saniifuu isii gaafanneeti waan isin jettu deebii irraa barree yookaan isin hayyeerii jettu taate ammoo ni hayyamsiisna yookaan isin hin hayyamne taate anammaas naa miti kan hin hayyamsiisu ni hayyamsiisna gizeen jiru anatti hin fudhatini nama biraa yoo itti ergatte malee an dhaqee waan akkanaa itti haasa'uun natti hin fakkaattu narraan bareeddu narraa isin fakkaattu waan bahar jaalattuuf ni beeytaa naan jette atiis waa hundaa ni beeytaa jettee waan natti aartuuf an kana keessan seenu sumaa beekaa fannis waan gootu si beekaa nama biraa itti ergaddu ana osoo hin ta'in. Nama biraa deeme amma yoon isii tana hayyamsiise akkamiif goota amma asirra viidiyoo tana an maal nagalchara yoo isii hayyamsiise isin si gargaartu la an yoo isin siif hayyamte naaf hin gammaddu siif hin gammada yoo isin si hayyamte khalaas saniifuu waan hin godhuu danda'u qabu akkasiin sin jaa an dirqama hordoftoota qayyee dhageessanii yoo haliinaan dandeessee as fiddee naaf akka isin hayyamtu godhu yookiin anummaan hayyamsiisee agarsiisu hayyoon kiyya kana amma akkasittis yaada bareedaadha yoo isin kasi hayyamtee
sibira dhuftu taate fannis an yaada bareedaa siifin gammadaa akka obboleessa kiyyaatti ammoo garuu an dhaqee isiin gaafadhu siin jechu jira dhaqee isiidhaan ayyamii fi jee hin gaafadhu maaliif yoo jettee waan isin nama jaalattu qabduuf isillee natti aartiin siin jaan. Baaruma san jilaa'uu garagalchiin si garsiisu. Atoommaa isaa hojii jirta. Isaa hojii jiraannaanu liina. Na dhagee isaa hojii jiraannaanu diddaabala. Akka isin isa heerumtu jettee lolu jirta viidiyoo ol baatee hordoftoonni ragaa ni ban. Ammoo. Ani osoo akka isin isa heerumtu hin tahin abbaa jaalatte arkachuu qabdii dinje wanni ni nanjee baar hin jennee osoo baar hin tahin eega jaalattetti waan jaalatte takka arkachuu qabdiin jechuu jira malee abaluu fi abalus ji'a addaan hin fillee waan jaalatte ililliin arkachuu qabdiin siin jechuu jira. Yoo ati amma isin garagalchuu baatte liina ganaa hojiiru hin jiran. No wajjin jiraatiin gama kanatti isii garagalchuu dhiifamaa jimamma keenya haasoo kanaa dhiisitii fa'iitii karaa dalagaa qabdu deebii. Ni garta yoo nan baarsan jiran deebine liina. Deebifadhu ni agarta. Video itti aantu irratti shaalla. Yoo naami jaa'e garaan galchaa liina ijisii duraan oofaa'u isii himma qotaan abbootuta. Liinaan irraa akkuma isiin baara heerumtuu barbaaddi. Angaruu baara obboleessisii ta'uu ni shakka. Yookaan baara harka lafa waan jaalatte waan takkaas natti hin kannine waan jaalatte arkachuu qabdiin jee malee obboleeyyenumaa fi maallaqaa fi gandummaa waan isin haasoftanii namni olii gatoofee liinaan gandummaa irra jetti jaan kanan qabu saniifuu dhiifamaa wajjin nagee turii yoo feete taa'i yoo feete deemsin jaa yaades qabdu si beekan kabajamtoota daawwattoota kiyyaa ililli gama isaa garagalchuu sin danda'u maaliif yoo jettan waan nama jaalattu qabduuf ani yoo isa hayyamtes niin gammadaa fi amma immoo waan hin godhuu sin danda'u gama isaa deebisuu sin danda'u saniifuu nagee turaadhaa gama hiyyaan haasoyni niin qabu kanumaa fixadheetin jira baay'in isin hin jaa gama hiyyaan. Akkasuma qabda? Hordoftoota kiyyaa kunoo diddee liinaanii garaan achi baattee jirti. Viidiyoo itti aanu irratti garuu furmaata laallaa isinis du'aayinaa godhaadhaa asumaan akka na jajjabeessitanii barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.